Hello, akkam jirtu? Ani dheeressaadha. Oromiyaa Digital Hub irraa. Oromiyaa Digital Hub akkuma kanaan dura isiniin jedhee barattoota elementarii irraa kaasee hanga yuunivarsiitii jiraniif suur-sagalee kutaa kutaadhaan isiniif qopheessee isiniif qooduuf qophii hunda xumuree jira. Kanumarra dhaabbachuudhaan yeroo darbe barattoota kutaa 11 gosa barnoota Information Technology isiniif qoodee jira. Isinirra dhaabbachuudhaan namoonni baay'een hojii gaarii akka ta'e natti himtanii na jajjabeessitaniittu. Ammas suur-sagaleen kun namoota baay'ee bira akka gahuuf yookiis immoo barattoota kutaa 11 bira akka gahuuf sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, koomentii godhaa. Barattoonni kutaa 11 immoo wantoota isin dhibe koomentii gochuudhaan gaaffii qabdan koomentii gochuudhaan yaada keessan naaf qooduu dandeessu. Amma paartii lammaffaa itti dhiyaadhaa barnoota gaarii isiniin jedha turtii gaarii. Yeroo darbee gosa barnoota Information Technology kutaa 11 paartiiwwanii waliin ilaalleera. Paartiiwwanii keessatti waa'ee daataa, information, knowledge akkasumas immoo wisdeemii fi maal akka ta'an akkasumas garaagarummaa isaanii waliin ilaalleera. Kanaaf warri paartii sun daawwan itti deebi'aa daawwadha. Sababni isaa iyyuu konseptii information system jennu kana eegaluudhaa fi konseptii information system jedhu kana eegaluudhaa fi inpuutii kan nuti fayyadamnu wantoota yeroo darbe ilaalle daataa, information, knowledge, wisdom wanta jennu sun beekuu qabnaa jechuudha. Kanaaf isaan gaaf erga ilaaltanii booda barnoonni keenya har'aa information system akkuma chaapterii irraa hubachuu yaalletti information system and its application jedha. Information system fi bakka appilikeeshiniitti hojjetu next ilaalla. Kanaaf information wanti jennu kun maal jechuudha? Information wanti jennu kun chaapterii nuti maqamti isaa information system waan jedhuuf information wanti jennu kun maal jechuudha? A set of interrelated components working together. A set of interrelated components working together to collect, process, store, distribution information to potential users. Fakkeenyaaf mobile banking yoo fudhanne yeroo darbe amma fakkeenyaaf information system ila isiniin jedhedha mobile banking yookiis immoo teelebirrii waan akkas jennu kana otoo warreen nuti fayyadamnu information system ila. Kanaaf isaan maal godhu jechuudha? Collect data from somewhere, process that data. Data collect godhama mobile banking keenya data information keenya yookiin immoo fakkeenyaaf qarshii akkaawuntii keenya irra jiru qabaanne malee mobile banking irraa waa birrii baafachuu dandeenya yookiin namaaf transfer gochuu dandeenya. Kanaaf collect godha jechuudha bakka qarshiin keenya jiru akkaawuntii keenya irraa jechuudha. Then process godhama fakkeenya transfer goona ta'ee transfer goone nama tokkoof xumurre process goone xumurreerra jechuudha. Akkasumas immoo dandeettii store gochuullee akkasumas information potential useriin immoo ooludha jechuudha. Kanaaf figurii tokko ijaarrate ilaalla. So information system generate different type of information or reports that are used by employee in the organization to complete different organizational tasks. Akkasumas immoo fakkeenyaaf information system nuti amma fakkeenyaaf warreen baankii keessa hojjetan information system fayyadamu jechuudha. Qarshii keenya deposit gochuudhaaf yookiin withdraw gochuudhaaf information system fayyadamu jechuudha. Kanaaf employee of an organization kan jennu warreen akka baankii, Itiyoo-Telee yookiin immoo airlines warreen akkasii sun organization warreen jennu sana. Kanaaf different organizational tasks. Fakkeenyaaf baankiin hojiin isaa maalidha? Transaction garaagaraa gaggeessuudhaaf qarshii galchuu danda'a, qarshii namaaf transfer gochuu ta'uu danda'a, qarshii withdraw gochuu danda'a. Warreen suni taaksii yookiin immoo hojii baankiiti jechuudha. Kanaaf hojii sun xumuruudhaaf haala salphaadhaaf organizational employee mobile banking fayyadamu jechuudha. For example, manager use information to make decisions such as determining the selling of price of products. Nama dhaabbanni gurgurtaa irratti hojjetu tokko managerri tokko maal godhaa? Meeshaan isaan irraa gurguramaa jira yookiin gurguramaa hin jiru kan jedhu irra dhaabbatee waan ta'e decision make yookiin nama fakkeenya meeshaan isaan irraa baay'ee gurguramaa jira yoo ta'e product akka dabalanii oomishaniif information system fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf information have now become an integral part of our organization. Akka mataa jedhama fakkeenya organization tokko keessatti information system
akka dirqamaatti fayyadamaa jira jechuudha. So they are used to capture data and generate summarized report for decision making. Decision making yookiin immoo waan ta'e murteessuudhaaf kan itti fayyadamu jechuudha. For example, school information system capture student data about different type of assessment. Fakkeenyaaf barattoonni kilaasii keessatti manni barumsaa isinitti barattan information system yookiin immoo wantoota ittiin barattoota qabxii barattoota ittiin hojjetan jira yoo ta'e maal godha information system suni assessment keenya QC ta'uu danda'a, assignment ta'uu danda'a, final examination ta'uu danda'a. Suniin booda maal godha directly mana barumsaa yookiin namoonni qabxii keessa isinii qaban sun sistemni barataan kun qabxii gaarii deebisaa jira yookiis immoo qabxiin sagalee bu'aa jira jedhee akka decision making yookiin gorsi isiniif kennamu yookaan tutorialiin akka dabalataa isiniif kennamu ta'uu danda'a jechuudha. Haala salphaadhaan haala namni ofii isaanii identify gochuu hin dandeenye sistemni ofuma isaa barataan abdii jedhamu tokko osoo jira ta'e qabxii abdii maal godhaa? Cheekii godhee abdiin kuni abdiin qabxiin sagalee bu'aa jira. Rakkin isaa maali kan jedhu irratti akka sistemni kun recommend godhu ta'a jechuudha. Ta'uu danda'a yookiin immoo namoota maqaasii waan ta'uu danda'a. So all these assessment data are summarized to show student overall performance. Performance barataa sun gadi bu'uu fi ol ka'uu yookiin immoo barattoota hundaa al tokkotti sistemni al tokkoon baasuu danda'a jechuudha. Jira erga sistema irraa ilaallee barattoota qabxiin isaanii gadi bu'u maal rakkin isaanii jennee irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sistemni kanaaf nu fayyada. Which subject mark is used to calculate the average mark student and rank then accordingly akkasumatti fayyadamuu dandeenya. This information is important for the school effective their regular activity. Sababni isaayyuu akkasitti nu hojjeta ta'ee sistemni kun mana barumsaa suniif akka waan oolmaa guddaa ooletti ilaalamuu danda'a jechuudha. So jalqaba akkuma kana jenne model of information system. Information system jechuu dandeenya. Information system maalidha jennee irra jalqaba. It is a collection of interrelated components. Interrelated component warri jennu suni hardware ta'uu danda'a. Hardware warreen akka kompiitaraa jennu kun database ta'uu danda'a. Akkasumas immoo network ta'uu danda'a. Akkasumas immoo people yookiin uummata isa jennu kun ta'uu danda'a. Kan biraa immoo soofteerota kompiitaroota kanarratti hojjetan. Warreen kun shanan isaanii walitti dhufanii set of interrelated component jechuu dandeenya. Kun yeroo hundi isaanii waliin hojjetan information systemidha jechuu dandeenya. Kanaaf interrelated component kan jennu suniif kana jechuudha. Interrelated component kan jennuuf warreen kun shanan yeroo walitti dhufanii hojjetan information systemidha jechuudha. Kanaaf waa'ee activity kana yeroo darbee isinitti himee ture of keessa yaalaa. Yeroo darbee activity tokko jira. Activity tokko furkana akka discrete data capture by your school information system. School information system keessatti data akkamiitu capture ta'a. Schooling maal irratti hojjeta? Barattoota irratti hojjeta. Kanaaf data barattoota maqaa isaanii ta'uu danda'a, qabxii isaanii ta'uu danda'a. Kanaaf warreen sun dataadha jechuu dandeenya jechuudha. So this kind of information is that generated by your school information system and for what purpose it is used for overall performance jennee irra lakkuna. Waanuma asuma jiru kana gaditti nu gaafata akka nuti hubannee nu baruufi jechuudha. Kanaaf isaaniin olmu deebi'aa keessa riifir godha jechuudha. Component of information system. Waan guddaa chapter kana keessatti nuti qabachuu dandeenyu component of information system. Componentoonni kun immoo walitti dhufanii hojiin organizationii tokko akka galma ga'uuf nu gargaaru jechuudha. Hojiin organizationii tokko componentoonni information system jennu kun walitti dhufanii hojiin organizationii tokko akka galma ga'uuf yoo nu fayyadan information systemidha jechuu dandeenya jechuudha. Wanta sun information systemidha jechuu dandeenya. So information system can be viewed as have 5 major components. Hardware jennee kanarraa, software jenneerraa, database jechuu dandeenya. Ishii kana bakka database jechee bakka buusuu dandeenya yookiin immoo ishii kana jechuudha. Kun ishiin kun data yookiin information ishii jennu kana jechuudha. So data or information people jennu warra system irra hojjetu. Fakkeenya baankii yoo deemne warri maskootii irra taa'an sun yookiin window irra taa'an sun people warra jennu kanadha jechuudha. Also procedure or network jechuu dandeenya yookiin immoo one guide nu godhu wayiiti kun one guide nu godhu wayiiti jechuudha. So the function of each component are explained below. For fakkeenyaaf faayidaan hardware maalidha? Fakkeenyaaf component of information system keessatti
Faayidaan haardweerii maalidha? Haardweer include digital device. Kompiitara ta'uu danda'a, moobaayilii ta'uu danda'a. Wantoota kompiitara keenyatti konneekti taanee goonee fayyadamu ta'uu danda'a. Isaan hundi isaanii walii gala fiizikaalii warra nuti harkaan qaqqabachuu dandeenyu haardweer jechuu dandeenya jechuudha. Warreen akka kompiitaraa required to perform core information system functions such as data storage. Data store kan godhamu fakkeenyaaf kompiitara keenya keessatti hard diskii yookiin immoo memory internal memory hard disk secondary memory jechuu dandeenya jechuudha. Also data processing jedhaaf CPU and communication jedhaaf warreen akka internetii bakka fayyadamu gargaaran jechuudha. Warreen kan laptop, tablet, server, smartphone, printer, desktop, scanner warreen kun hundi isaanii maal keessatti ramadamu? Haardweerii keessatti ramadamu jechuudha. Isaan warri isaanii haardweerii keessatti ramadamu jechuudha. Haardweerii keessatti ramadamu warreen kun hundi jechuudha. Kanaaf haardweeriin kompoonentii jalqabaati jechuudha. Haardweer component of information system. Kanaaf wanti nuti qabannuu qabnu osoo hundi isaanii define waliin godhiin kompoonentiin 5 kun walitti dhufaniit hojiin organization hojiin dhaabbata tokko akka hojjetamu nu gargaaru jechuudha. So communication among the disparate party of information is facilitated through telecommunication network that include wired ta'uu danda'a, wireless network way afaan amma kompiitara irratti konneekti goonee fayyadamu, moobaayilii keenya irratti konneekti goonee fayyadamu. Akkasumas immoo wired kan jennu immoo keebilii kan fayyadamu fakkeenyaaf RJ45 wanti jedhamu jira. Warreen ammasitti barane kana irra caalasaa yuunivarsiitii keessatti sirriitti baranna waan ta'eef ammaaf haayilaayitii isaa qabadhaa. Odeessan immoo more search godhaatti fayyadamaa jechuudha. So the second party of information system or the second component of information system is software. So software is a set of instructions that command the computer hardware to do something. Hardware onni kun hundi isaanii akka waa hojjetan, laaptooppiin keenya akka waa hojjetu, taabileetiin keenya akka waa hojjetu, sarveriin keenya akka waa hojjetu kan ajaju yookiin immoo kan ajaja dabarsu komaandii itti kennu sooftiweeriidha jechuudha. Sooftiweer. Kanaaf sooftiweeriin hin jiru taanaan kompiitara keenya fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf sooftiweeriin component of information system lammaffaati jechuudha. So it includes the operating system. Sama Windows 10, Windows 11 jennu kana operating system Linux warra hin jennu jira baay'ee isaa erga yuunivarsiitii seentanii barattu. So the database management system, application software, antivirus and other are required to be in place for the information to operate properly. Warreen kun akka seeraan hojjetaniif kan nu gargaaru softweerii kanadha jechuudha. Softweerii kanadha. So erga softweerii amma fakkeenyaaf waa'ee softweerii kana yeroo haasofnu operating system maal akka ta'e diteelii baay'eetu jira. Ammaaf fakkeenyaaf Windows 11 or Windows 10 warreen jennu kana ta'uu danda'u. Windows 10, 11 warreen jennu suni operating system, database management system waa store gochuuf kan nu gargaaru bifa teebiliitiin application software warreen nama fakkeenyaaf PDF ammattiin isin barsiisaa jiru yookiin immoo PowerPointiin ittiin barannu application softwareidha jechuudha. Antivirasiin immoo akka kompiitara keenya vaayirasiin hin miine ofirraa kan protect godhachaa. Isaan kun hundi isaanii softweerii keessatti ramadamu. So component of information system lammaffaa xumurreedha jechuudha. Sadaffaan daataa jennee fudhachuu dandeenya. Daataa jennee yookiin database jennee fudhachuu dandeenya. Organization generate different type of data when they interact with their customer or supplier. Organization tokko fakkeenyaaf customer isaanii yookiin supplier isaanii wajjin yeroo connectii godhan gosoota daataa garaagaraa generate gochuu danda'u. Fakkeenyaaf baankiidhaaf nuti amma customeriidha. Akkasumas immoo dhaabbata waa gurguru tokkoof nuti supplieridha. So for example, data is generated when digital device selling a company. Selling a company the product such as computer and the printer and fakkeenyaaf data generate gochuu danda'u. The company must keep track of its daily sales data. Data dhaan fakkeenyaaf data warreen jennu laallee ramaduu. Warreen ofii isaanii of danda'an hiika kennuu hin dandeenye jechuudha. Maqaa namaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kaampaanii tokko irraa yookiin baankii irraa namni tokko qarshii baafachuu osoo dhufee information data akkamitti generate ta'a. Maqaan namicha qarshii baafate suni daataadha. Maqaadha waan ta'eef. Account number isaa daataadha. Kanaaf warreen sun hundi isaanii generate ta'uu jechuudha. So
This one is also the second part of, or the third component of information system. So the company must keep track of its daily sales data. Without such data, the company cannot properly execute this task and want its performance. Warreen sun hunda isaanii generate godhe hin qabu taanaan performance irra deebi'ee check gochuu yookiin monitor gochuu yookiin laallachuu hin danda'u jechuudha. Eenyutu qarshii irra baase jedhama baankiin tokko fakkeenyaaf yookiin immoo dhaabbanni waa gurguru tokko immoo piriinter irra eenyutti gurgurre nama akkamiitu nurraa bitate yookiin kaampaanii akkamiitu nurraa bitate kan jedhu generate taa'aa information yookiin immoo daataan jechuudha. So the various type of data that we collect on regular basis must be stored in computer database for later use. Yeroo biraa fayyadamuuf wanti nuti computer database keenya irratti store goonu dataadha jechuudha. So the data used to prepare reports such as a monthly sales report. Ji'a tokko irratti qabnee nama dhaabbata akkamii gurgure, laaptooppii meeqa gurgure yookiin kompiitara meeqa gurgure jechuudhaaf yookiis immoo baankii nama fakkeenyaaf qarshii meeqadha kan nuti uummata irraa gurgure yookiin immoo nama meeqatu qarshii bira kaawwate jechuudhaaf hundi isaanii warreen sun riipoortiidhaan nu gargaaruu danda'u. Therefore, the data or information is critical resource or asset that must be properly managed by information system and manage ta'uu jechaadha. Information system manage ta'u so sadaffaa xumurree jechuudha. Sadi xumurree jechuudha. Tokko hardware, lammaffaan software, sadaffaan data xumurree jechuudha. Amma maaltu nuuf people yookiin immoo human power isa jennu jechaadha. Warreen manage gochuudhaaf nu gargaaran yookiin immoo data nuti qabnu ta'uu danda'a. Information nuti qabnu manage gochuudhaaf warreen system keenya irra warra hojjetan immoo people jechuudha. Information system require qualified or trained people with knowledge of operate the technology and identify new data that must be captured and stored by the information system. Fakkeenyaaf warri window yookiin qarshii nu kennan sun baankiidhaaf qualified or trained people ta'uu danda'a. Kanaaf isaan sun wanti isaan nuti ta'an dhufanii people jennaan jechuudha. Kanaaf namni information system access godhe information system irra hojjetu tokko nama hin baranne wayii ta'uu dhiisuu danda'a yookiin trained ta'uu qaba yookiin qualified ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf baankii warreen qarshii keenya baasee nu kennan akkaawuntii keenya irraa yookiin akkaawuntaantii ta'uu yookiin ikoonomiksii barataniiru yookiin akkaawuntiingii barataniiru yookiin manaajimentii barataniiru waa'ee qarshii baasuu sun yookiin waa'ee transakshinii gaggeessuu warra beekanidha jechuudha. Kanaaf warreen sun people jechuu dandeenya jechuudha. Therefore, the technical people who have specialized knowledge of information system are the greater part of information system of the organization. So, component jechuudha people illee. They are responsible to create and manage information system that supportive to the organization daily. Akkasumas immoo people warrumti information system programming language way kunniitti godhe waa'ee programming language chapter ja'a yookiin keessatti waan barannu natti fakkaata. Namootuma kompiitara baratan yookiis immoo fakkeenyaaf gara fuulduraatti software engineering yoo seen barattu ta'e warreen sin ofii keessanii information system wanta jedhu kana create gochuu dandeessu jechuudha. Data language baay'eetu jiru warreen akka Java, C++, Python warreen sun fayyadamtan information system kana create gochuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo manage gochuu dandeenya jechuudha. So procedure kan jennu yookiin immoo componentiin dhuma wantoota guide nu godhu. Procedure another component of information system. So procedure is series of steps followed to achieve the desired outcome. Wanta guide nu godhu tokko wantoota information system sun akka fayyadamu seeraan nu gorsu yookiin immoo guide nu godhu yookiin manage nu godhu tokko jechuu dandeenya procedure akka seera wayiitii jechuudha. Procedure are the policy or method to be followed in using, operating, maintaining information system. Argitanii seeradha jechuudha kun wantoota akka information system akkamitti akka fayyadamu jallisneetuma information system akkuma arganitti amma fakkeenyaaf warreen baankii qarshii keenya baasanii nu kennuudhaaf jallisaniitu akkuma arganitti kiliikiin godhanii jechuudha. Seera hordofan qabu bakka itti kiliik godhan qabu yoo maal godhanii birrii kan bahuu danda'u kan jedhan sun seerri ittiin nuti bullu sun procedure jennaa jechuudha. So it is necessary for organization to have clear processes that is clarify what the data should be captured by information system. Who should have access to the data? Who should have the privilege to modify data? Warreen sun hunda isaanii ittiin bultoo yookiin immoo jennee qabachuu dandeenya jechuudha. Akka data akka barbaanne akka hin gooneef. And the more procedure that are put in place to facilitate an effective use, operational and maintenance of information will help organization to get more benefit from their information system. So warreen suni component of information system akkanatti ibsuu dandeenya.
will explain the function of each component of information. Amma ka hunda isaanii shanan isaanii ibsine miti shantu jiru jenneera. Hardware, software, data, procedure, people miti faayidaan isaanii maala kan jedhu sun irra ol deebisaati kan hunda isaa irra deebi'aa alaalaati. Software faayidaan isaa maali? Hardware faayidaan isaa maali? Data faayidaan isaa maali? People kan jedhu kun faayidaan isaa maali? Kan deebisaa jechuudha fuma keessan. Yoo isin dhibee koomentii naa godha akkasumas immoo Telegram page isiniifan kaa'aa isarraa illee kontaaktii na gochuu dandeessu jechuudha waan isin dhibeef. In the following section, we will discuss Human Resource Information System. Human Resource Information System argitanii HRIS Human Resource Information System amma fakkeenyaaf dhaabbata tokko keessatti kan ittiin dhaabbanni tokko hojjettoota isaa control ittiin godhu jechuudha. In the following section, we will discuss the Human Resource Information System as an example of information system. Implementation organization. So, Human Resource Information System is a type of information system. Yeah, gosoota information system iti. Jalqaba kaanii waa'ee baankii haasaa turre sun akkuma suni jechuudha kunillee. So, this Human Resource Information System has a database that store data employee. And waa'ee hojjettoota control godhuun isaa Human Resource Information System is a kind of data kept in database typically Human Resource include requirement data such as applicant curriculum, CV nama guyyaa jalqabaa dhaabbata tokko seenu jennu CV keenya qopheeffannaa waa'ee information nama dhuunfaa tokko qabatu isa store gochuudhaaf and the number of candidates. Qacarrii amma fakkeenyaaf nama 2 barbaada osoo ta'e dhaabbanni tokko namni 20 galmaa'uu danda'a qormaata dura jechuudha. Information sun hundasaa kan store godhu Human Resource Information. Demographic data like employer age, name, date of birth, gender, position, residence, cost center specification, department, termination date. Warreen kana hundasaa Human Resource to manage godhaa jira. Human Resource Information System. Guyyaa dhaloota hojjetaa isaanii, IT hojjetaa isaanii, saala hojjetaa isaanii, position hojjetaan sun maal fakkeenyaaf ammaanii barsiisaa yuunivarsiitii tokko yoo ta'e lecturer jedhaniin information koo qabataniiru jechaadha Human Resource Information System. Yoo ani finance irra hojjedha ta'e immoo accountant jedhanii qabatu jechuudha. So departmentii ani irra hojjedhu akkasitti hundasaa kanatu manaajina godhamu kan Human Resource Information System kanatu manaajina godhaa jechuudha. So another thing is performance management data like performance record of employees refers to the feedback, rating and achievement. Performance keenya akka be'anii hojjetaa cimaa yoo ta'e dhaabbata kana keessatti sistema kanarraa argachuu danda'u jechuudha. Performance koo manaajii gochuu danda'a. Learning management data like training and development hojjetu hundi waliin walitti connect ta'ee jira waan ta'eef hojjetu tokko hojjetu illee isaan walitti control godha jechuudha. Another thing is compensation data benefit data like employee salary structure. Mindaan kollee isaan walitti beekaa yoo nama fakkeenyaaf waggaa tokko guddadha yoo ta'e achumarraa osoo nam tokko ilaalin systemni kun maal godhaa guddisuu danda'a jechuudha. Information kun store godhee qaba waan ta'eef. Also this HRIS uses two different technology to store and process data into useful information. So server computer, desktop computer, laptop, network to interconnected different department and branch are among the infrastructure resources used in HRI information system. Kanaaf Human Resource Information System erga jedhamee wanti kuni information system dha jedhamee ture. Information system kuni kompoonentoota information system hunda of keessaa qaba. Kompoonentoota sun keessaa server computer kan jennu hardware part. Kunis hardware part. Network kan jennu warreen kana walitti connect gochuusaaf. Akkasumas informationiin hojjettoota data dha jechuudha. Hojjettoonni system kana hojjetan immoo people dha jechuudha. Ittiin bultoo yookiin immoo guide warreen kan akka itti fayyadamu godhan immoo procedure kan jennu sun. Kanaaf kompoonentoota hunda sun of keessaa qabaa jechuudha. So employee use the available computer to access data and generate information from the database. Kanaaf computer keenya fayyadamnee informationii data yookiin generate information gochuu dandeenya jechuudha. Human Resource Information System kana fayyadamne. Kanaaf fakkeenya departmentii kun warra engineeraa yoo ta'e, departmentiin kun warra computeraa yoo ta'e, departmentiin kun warra software engineering yoo ta'e. Departmentoota kana control gochuuf
human resource management information system yookaan immoo HR information system warri jedhu kana control kuna jechuudha asirratti. Kun hardware kanarratti yookiin kompiitara keenya kanarratti kan jaallame software. Namni as taa'e kun immoo people warra jedhu kana jechuudha. Ittiin bultoo warri kun akkatti walitti communicate godhan immoo seerri ittiin bultoon immoo procedure jennaa jechuudha. Kanaaf daataan immoo warreen kana gadduu deebbana. Human resource information systemiin component hundi sun of keessaa qabaa jechuudha. Department engineering, computer science, ምናምን እንደዚህ information sun hundi isaanii daataadha jechuudha. Waa'ee daataa warra sunii jechuudha. So some of the software component of HRIS will include requirement software. Qacarrii gaggeessuuf software qacarrii gaggeessuuf irraa qaba jechuudha. Akkuma jalqaba jenne CV keenya store godha. Namoonni 20 qormaataaf yoo dhufan namoota lama barbaadatu qabxii isaan deebisan irratti hundaa'ee nama lama keessaa pick godhee fudhataa jechuudha. Requirement software. This software is used to automate the posting of jobs offering as well as the sorting of incoming application namoota dhufanii galmaan online madee amma yeroo ammaa kana galmeen transport baafnee deemnee galmoofna bakkuma jiru teenyee online galmoofna jechuudha. So the software can post an organization job need and a variety of website. So applicant jechuun namoota qormaataaf dorgommii asirratti dorgoman jechuudha. Applicant can also submit resume without meeting with any in person. Software kanarratti jechuudha namoonni galmaanii gaafa qormaata qofa dhufuu jechuudha. Qormaata qoramuudhaaf sun dandeessa. Time and attendance software. Attendance software amma fakkeenyaaf waraqaa irratti callisnee galmeessuun iskiriptoodhaan guyyaadhaan ganama galgala guyyaa mallatteessuun hafaa jira. Software to manage godhati is used to track employee attendance. Eenyutu dhufe eenyutu hafe kan jedhee ofuma qabatachuudha. ID keenya akka barcode itti qabuu dandeenya. Warreen sun systemoota manage. So this software help organization save money. Qarshii keenya illee qarshii organization sun illee save godhu. Employee are paid based on how they work. Kanaaf manuma keenya teenyeeti akka durii namni biraan mallatteessu hafeeraa jechuudha. Amma system information system fayyadamna jechuudha. Kanaaf performance management software dandeettii keenya nuti yoo amma fakkeenya yeroo tokko ni cimuu dandeenya yeroo tokko dandeettii keenya gadi bu'uu dandeenya dhaabbata tokko osoo hojjennu. Kanaaf software kun maal godhaa? Nama baay'ee sirriitti hojjechaa jiru ofuma isaatti godhee beekaa jechuudha. It is used to manage performance. Appraisal data. It helps the organization to make evidence-based decision to retain, promote, transfer or terminate an employee. Namni dhibaa wayisoo dhaabbaticha keessa jira yoo ta'e ofuma isaallee softweeriin sun namni kun nu fayyadu nurraa bahu jechuu danda'a. Terminate gochisiisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo promote qarshii dabalchiisuu danda'a. Transfer amma fakkeenyaaf ani Adaamaa Yuunivarsiitii irraa barsiisa yoo ta'e gara Amboo Yuunivarsiitiitti deemuu yoo barbaade transfer akka ani ta'uuf ulaagaa guuteeru qaba yoo ta'e softweeriin kun naaf eeyyamuu danda'a jechuudha. Kanaaf training and development software. Training and development software kan jennu immoo amma fakkeenyaaf system ittiin training kenninu yookiin immoo system ittiin training kenninu yookiin immoo barnoota guddinaa tokko kennu. This software is used to manage training program for employees, also used to automate training for online delivery. So nowadays, information systems are no more considered only as means of generating information of our medical notification for managerial decision application. The role for the competitive power of organization has become so high that they are considered as strategic set of organization. So yeroo ammaa kanatti amma fakkeenyaaf akkuma kenname yookaan recommendation kenname waggaa hanga 5tti dhaabbanni tokko websaayitii mataa isaa qabaachuu qabaa jedha. Kanaaf websaayitiin mataa keenyatti qabnu sun akka information system itti consider gochuu dandeenya jechuudha. So wantoota gara fuulduraatti deemudha jechuudha. Kanaaf information system fayyadamuun gara dirqamaallee dhufuu danda'a jechuudha. So guyyaa har'a kana hubattaniitu jedhee yaada. Information systemiin interrelated component warreen akka hardware, software, data, people, procedure walitti dhufaniit organizational command goal tokko achieve akka nuti goonuuf warreen fayyadamanidha jennee warreen fayyadamanidha jenneerra. Kanaaf commenting godhaa yeroo ta'an application of information system yookiin immoo
information system kan eessatti akka fayyadamu dhaabbata akkamii keessatti akka fayyadamu tokko amma laallee rama fakkeenyaaf human resource yookiin immoo HR keessatti fakkeenya isaa laalleerra akkasumas application isaa warreen kana e-governance yookiin immoo electronic governance dhaabbata mootummaa keessatti akkasumas e-banking warreen akka mobile banking fa'aa jedhu kan electronic banking akkamitti akka fayyadamnuu fi eessatti akka fayyadamu e-learning online akkamitti barumsa argachuu dandeenya isa jedhu fa'aa akkasumas immoo e-commerce daldala electronic daldala online bituu gurguruu warreen sun hunda isaanii waliin ilaalla paartii sadaffaadhaan chaapterii tokko kana ni xumurra. Kanaaf barnoota gaarii hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa nagaan turaa galatooma.